وانا مت لفسندتي وان قدام نجرامي Ay rakkoo hin jiru waan guyyaa takkaati hottee mana hottee ajaa'ibaa ijaarraa gal gad baanaan boora biyya kanaa wal qarqaara. mana otte akkam otte ndemo Hottee jechuun mana citaa. kamarqaarra godhan samu Ah? otte kamarqaati Hottee siin jedhe hottee jechuun mana kushiinaa kan citaadhaan tolfamu san hin jiru. mana gojo Hmm. mana citaa mana gojo kushina gojo mo Eegaa maal? de achi Garuu keessa gala istaayilii ta'eera sun. achi keessa gallamo Bannaati san duraanuu wanta akkam barbaachisu wara mukayyafa maali jenniin yalla. Jesti fatumatti kaana. hai Eh? mana gojo mo Mana goojjoo moo hin jenne? ha gojo ha citaa bantami Eegaa. Sila biyyi sanitti deebi'ee bari nagarree seete. la ilaha illallah hulamma ka ijiti zeyti tidiba Kana maqaroo argite salaamu alaikum siin jedhaarti. zeyti tidiba Ulammaa iyyiti. Ulaa miti. Ulaa miti nuuramatti iyyaatare. Baasaanii. Fuunaal mana goojjoo san koomantii jala kaan argite Kam akkasiisan siin jedhaar. ibsaa kana keessatti ibidda qabsiisnee waa godhe manni nurratti gubateewu. Kaameraa ijaarree maal koo maal atin callisteetu ibiddolii gadda darbitamu. Osoon tiktookii ilaaluu faayoo gubateewu. Hin dalagu tiktookiin niitorkiin hin jiru. Ara ibsaan ta'u neetworkiin immoo jira. Waayifaan hin jiru achi. Maal jechuudha? Hin jiru Uummata waayifaan. kanaan adda bahuu hin dandeenyu kam ibsaa maal jettu? Uummata kanaanii maal goojjoo san sii ijaaranii duun wadati gubde. Naan ijaaran naa ijaaru daddaa wallaahi namni naa ijaarullee ni jira. Kan ijaaru isaan hin ijaaran isaan ijaaranillee. Kun olaal akkatti kun olaas keessa si galchuu deema jaayina ergaa jiran ilaal. Wallaahi akkas jechuu barbaadaniiti. Kun ibsaan mana kana si galchuu deema jaanii. Kun olaal. Dhugaa keessan dhugaadha. Unaatunu. Akka miidiyaa irra qabatanii maal jedhan kun hin jiru wayita sanii torkiin hin jiru wanta akka hin jiru ofirraa nyaata tol jedhe sa'aatiillee aduu laallatta ol jettee wayita sa'aan torba akkana aduun mataa kanarra akkana si baate sa'aan misaa ga'eera nyaata fiddee dhufte. Ati akka bara dargin nu jiraachisu deemta kaa. Eeyi. Wayi. Mannoo yaa waliin jiraachuun feetu. Ibsaa maali ani harree mangistii kam ajjeesee biyyaa bahee kan akka bara dargin na jiraachistu. Ati na waliin jiraachuun feetu akkan jiraadhutti akkanatti tolatti. Ay anatti illee akka tolutti ta'uu qaba reenu lameenuu jechuun si qofaa ta'uu hin qabu yaanillee na dhaga'uu qabda. Sagalee khayyaleen dhaga'amuu qabdii. An akka fedhes jiraachisaar. Anaatti akka fedhes jiraachisa. Hay ibsaa bar gaafa na jala jentu akka ati barbaaddetti waan ati barbaaddee jetteeti bar. Maala nama qofa maal jedhee? Amma immoo akkanaan barbaade jechaa jirta duraan kana akka ati barbaaddee naan jechuu turte waan ati barbaaddee naan jenne. Ay guys furadhaa ishee dubbii ilaalaa argitanii mi?
በቃ ያ መከራቴን አካቲ በርባዴት ረኮን እንጅሩ ጎጆ ከነኪ ሳምት ሸራለ የወጠርተ ይብሳይ ምንም ችግር የለውም። amma miilal umiira kennan galchuun qaalii babbareeda dubbadha jette waan asiin jira kana sammuu kee akka hadhude ወላሂ ረኮን ቀው ይብሳይ ምን ችግር አለ? ፍቅር ካለ በሰማይ መሬት አለ ጃኒ ምንም ችግር እንጅሩ አቲ ቆፍቲ ቢከ ቢሻን ጅሩ ተው ቀበ ባሌ ኬሰቲ ቢከ ባህሪ ጥቅሾ ቢሻን ወይ ጅሩ ቢከ መገሪስ ጅሩ ቆፋተው እሺ ኢትስ ኦኬ bahara qabdi ኖ ለገ ሀሩሰን ኢጅራሚ dumaalimu ሀሮ ቢሻን ወይ ተካከመ ባህራት ቱልችቴ እንጅራ rakkoon hin jiru suni yaadin guuteera ኢትዮጵያን ባህረ ቀብዲን ቢሻን አድረንገ ሱራሂ ሰከው ቱርቴ ለገ laangannoo ሱን ሀሮ ዱማሊ ሚቲሳ hay laangannoo hara yotiyer waan akkasii qabaachuu qaba manni keenya madditti. Soodaree jedhamti soodaree harootu sin beeyta. Yaa. Bakkeessa nama haxiree jira itti galla jedhe. Bareeda dasja. Maashaallah. Jaartii akkaan nama dhageettu rabbi isin haa kennu. Atillee wanni marti si haa dhageettu. Sheebsalaati bakka. Daawwa masgiida dhagaa. Amiin yaa rabbi naa baare. Goojjoo santu ta'eefisa. Gisita kana akka jira bahee marqa dha'uuf. Shiroo jedhaniin marqaa. Dhuguma shiroo jedhaniin. Shiroon nu dhoqqee mi'a. Saayiliin baadiyyaa bardas nama jaabar garuu. Shiroo beektaa? Shiroon maal? Waxii shiroo dokkee. Waan moo yaa rabbitti kennee deesse. Anuma marqa akkasitti hin feene malee beeksa mara. Itti kenne wallaahi. Abbo baqqaanullee fuun malee hin taane. Fuune isa? Fuune malee. Dokkee isaanii barreessaa jiran. Shiroon maali jennaan haa gaayis. Lama qabdii maqaa lama qabdii. Shiroo dokkee jette maa isin dokke shiroo jettanii maali kana maqaa isaanitti marqaan shiroo jedhanii. Marqallee numa jedhama. Garuu shiroo jettanii wallaahi saddeen shiroo jedhee waamaan. Kara baadiyyaa kanatti shuuroo jedhamti. ግን marqaan jennaan nuti anamma gaayis akkasuma miti yoo dogongorillee egaa na sirreessa. No marqa shiroo miti. Wallaahi saddeen gisee baay'ee shiroo nyaanna jedha marqaan. Shuroo fi shuuroo walad ibsaayee shuroo osoo hin ta'e shuuroo jedhama marqaadhaan. Marqallee ni jaama. Garuu gisee hedduu karaa baadiyyaa kanafatti akkasitti yaamama Senegalee Harargee keessatti. Malee marqallee nima jaama. Marqattillee ni beekama jechuu fedheeti. Marqa marqumaan beena shiroo dokkeen beena. Waxii shiroo waxiidha ta waxii sana. Waan wasubbu. Maal irraatti baay'ee arginu. Dabala.
ibsa WhatsApp. Wayye jundi WhatsApp bro. Akkam nagaa. Ishi yaa maghfiraati. Oy, Ati fayyaa naa qabdu fi nagaa wallahi yaada kee malee. jiruu jireenyi kee Bareedaa nagaa. fageenya na dhoowwee malee si yaaduun dhiisne. Jedhe namichi walitti hin boonu amma asirratti deemii ta'adhaa. Geemi maal laayif irra hin jirtu ol isiin gasti seenteerti. Yaaddeeree saayaa jaartitii yaa akkamitti yaadne mannaata. Inkwaan jaartii miti nama guyyaa takka waliin olte jadeemte iyyuu yaadda. Isin jara sarchi godhaa. Meeri. Ummataaf fiddu malee jeenitti dhufee bara. Maghfira Wayye, ini gunjuu wayye. ቆንጆ እንደሆንሽ ታውቃለሽ አይደል? Oh, thank you. ልዩ ነሽ እኮ ወላሂ። Galatoomii abbaa manaa koo. ibሳ ያኔ Thank you Milkeessa. yaa maghfira waa yaadadhayyuu asiini waan kitaabaa tokko si jedhe san akkam chaalenjii san akseepti godhumu. Dura uummatatti xiqqishoo himnuufi yoo isaan gargaaran hin ja'an. Sanuu yeroo duraatii fi hojii duraatii nuuf si galee. Guys chaalenjii wayituu kennamu jedhanii galee kitaaba Oromoo jedhamu wayii jira. Kitaabni suni aappii irratti kitaaban Oromoo aappii kitaaban Oromoo hunduma qabateedha. Hunduma isaayyuu aappii san keessatti jechuudha. Kitaaba barbaadan dubbisuu barbaadan yookiin yoo dubbisuus hin barbaanne dubbisa siin warroon hin jaalanne jira sagaleedhaan caqasuu dandeettan aappii san qofa buufattanii. Ana aapichi yoo kafaltii ja'a qaba. Akka kun yoo namni wayituutti Netflixii mana fa'aa ilaaltan warroon ilaalta warroon biyya alaan beeytanii kafaltii ja'a kafalanii ilaalantu jira. So lakkin aappii akkasiiti. Warri biyya keessaas fayyadamuu danda'a. Warri biyya ormaas fayyadamuu warroon biyya arabaas fayyadamuu dandeettanii. Marti isaatu akkaataan kafaltii haalli itti mijaa'ee karaa qallaaliidhaan aappii kan akka fayyadamuu dandeettan. Isin godhanii haala mijeessanii jiran. Kanaaf chaalenjii nuu kennan waan kanarratti nama aappii san buusisanii gara san dhufne nama subscribe godhe haga nama 5,000 takka yoo subscribe godhan aappii san jechuudha. Kafaltii birrii guddaa jira. Isin galee san jarum waliin argina. Chaalenjii kanarratti hundumti keessanuu akka nu qarqaattan barbaanna. Sagaleen kiyya hin jiru? Hin jiraan? Ni jira. It's okay. Okay, ibsa. Duumni kanaafuu wannoon kuni chaalenjii kana anaaf maaqiidhaa kennanii aappii haaraa hojjetanii kitaaban Oromoo kamiyyuu jechuun of keessa qabatee jira. Kitaaba haaraa namni barreessus kan duraan seenaa Oromoo illee ta'e kan duraan babarreessanis mana beekamaan barreesses hundumaa aappii san keessa argattan kitaaba Oromoo hunduma isaatu jechuudha. Dubbisuus yoo barbaadan akkana gochaa